keessan akka hin agarsiisan egaa baga jiraatan jecha egaa irra barnoonni keenya barnoonni an qabadhee isiniif dhiyaadhe immoo jechuudha. Warroonni immoo beeksisni yeroo baay'ee immoo irratti hedduu tokko dabalaa dhufee jira. Immoo akkatatti seenuun hedduu ulfaatee jira jechuudha. Beeksisa baay'ee tokko qabdi. Imoon beeksisa baay'ee tokko dabalaa jechuudha. Beeksisa irraa balleessuuf ammoo maallaqa nama gaafata. Halaallu fakkeenyaaf amma beeksisa irratti immoo waan kan seenee imoodha kan waan biraa miti. Immoo keessaan seenee jechuudha. Kan agartu immoo tolani agartu nama imon seenee jiru immoo kan seenee tola kan olaale beksisafi jedhu jechuudha. Gara fuulduraa tuqaan okay. Amma fakkeenyaaf immoo amma namaaf dawwaluufis ta'ee yoo irra gaddanii ilaalle beeksisa qaba jechuudha. Akkuma kana amma argitan kana beeksisaan faalamee jiru jechuudha. Beeksisa kana inni fakkeenyaaf nama waggaa dawwalu ilaalle fakkeenyaaf isa guddaa kana dawwalu sama beeksisa kana yoo gochuu qabne maallaqa nu gaafata jechuudha irraa balleessu. Bakka hundatti beeksisuma jira jechuudha. Tole amma immoo immoo haaraa biraatiin jira jechuudha. Akka gadi buusnu googiliin seenna kiroomiin jechuudha. Kiroomiin yookaan googilii seenna kana jechuun seenee jechuudha. Isa kana asirratti linkii jala sana isiniif kaaya. Linkii isaa jechuudha. Booda YouTube jala isiniif kaaya linkiidha. Asirratti isa kana gadi buufatu jechuudha. Download imo free video call in the chat 2020.8.61 kejedhu kana irra buufatu jechuudha. Inni kun baay'ee tokko beeksisa tokko illee qabu baay'ee tokko gaariidha. Isa kana buufatu jechuudha. Beeksisa tokko illee qabu baay'ee tokko gaariidha. Amma waan buufadhee jiruuf gara isa naa bu'eetti dabarra jechuudha. Tole inni suni isa kana jechuudha naa bu'ee jira waan dura akka buufadhee itti fayyadamaa jiruuf isa kana jechuudha. Banne halaalna. Oke waan beeksisa akka takka illee hin qabu jechuudha. Akka reeffa na reeffa irratti ni qaba kareeffa amma homaa takka hin qabu kun filamee amma nama kanaaf dawwalee halaalna. Hin qabu jechuudha amma takka illee. This board not online.